ammoga anamma gartee yoo sirraan taate malee micaasan illee beeku ammoo sibiran si wajjiin gartee micaasan baasu si wajjiin micaasan baasu fedha si wajjiin micaatan harka keessa godhadheen gartee si wajjiin dhaabbadhee sibiratti mul'adhee micaa kana gartee mootummaan taatus humnaan taatus yoo ni gartee waan biraa dhabne gartee yoo inni biyya tanarraa baafatallee yoo isin gargaartanillee gargaarsan isin wajji dhaabbadhee gargaaruu barbaada akka oromummaa takkatti. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع هركفوني هردوتوتا في خبجمتوتا جالتمتوتا خين. خد إسلاما خان كريستانا خمانتي أددا قبدن. هندي خيسنو بكجرتني نجيني خينيا خان جاللا خانون الرابور كيسن برها هاجو إسني جتة أبوليا خينيا بكوجرتني ربين خيا نجا إسنا أقول وان إسنا جمتن حاجات إنسان هندي إسني فاباس هكذا خينيا اللي هافون خيت تبلت اللي درن تهابل لسو الدنيا في آخرة إسني تهابل لسو أبوليا خين هكذا خينيا حركة خان اللي ركوا خيسانو هاباس أبوليا خين أبوليتي خينيا اللي تواجلا بدن ربي هامل لسو إسني جتة أبوليا خين أكما بيكمو خليصة فرماتيتو بردك واي دهب إسي خنبا ديفي واي إسين يادا خينيا يوخاو غرصة خينيا إسين نورا جيسي نوراك إبالتي مجادك إشاسان الرا حفو غرام مرتي نما غرتي إسر رافكاتو هريا إسا يوخاو نما خينيا ركتا أبوليسا خينيا ركتا أغرتي إلماني وجين هاتي منا إسا إلمان سدي إرتي ديفتي برا بدي سنيف حيامتي نوجالتي نوايامتي في ittinu heerumuuf deemti hayyama keenya dhageesse ijoollee keenya ta'u Oromoo raasanillee hiyyummarraa baafte tan duraa jallattuudha jaartini hiyyoomsitee biraa deemte abbaratti dhiifte tanaaf hordoftoota hojjettoota keenya dhalaalee teenya taaftellee rabbii isaan haa qajeelchu dhalaalee teenya taaftellee rabbiin gartee waan gorsa obboleessaa gorsa obboleettidha nama dhaga'u rabbii isii haa godhu jenna tanaaf obboleeyyan kiyya arra hoo maal qabattee dhufte yoo nuun jette wanni na qabadhee dhufe egaa waa'ee furmaata wajjiin daaba isii kan bade san akkuma mari'anneen وادانا نسيني قاليتو جرا ذهب فرماتنا نباسنا مش عسانس نكمنا وانا سننجي وادا سني قاليتو جرا بولا ينقي اسمانو مال الرجيسه ذهب سنه كم غوته ان وجبا سودمتن اكمتي بافتا موتم ما دنيمو همنا دايته رافوتا جچون كان سنه فنقبو دافي نمتا ادغادا اكيت رافون نجرا مالف جنان سيرت جرا هيرت جرا من غدو جرا تنافو بولا ينقيا نمني غرتيخا حقنا ما باسو داف ifqabu guutuudha jechuudha tanaafu haqa namaa namni fuutan ifeeggadhaa isiniin jenna bakka jirtan hundi keessanuu namni harkaa waa lallaattan ifeeggadhaa keessafuu dhalaa teenya miskiina gidaara arabaa massaatee biyya arabaa tanatti gaa dhalaan ni beeytan gabra namaa taate udaan namaa hammaama namaa dhiqaa maallaqa kana fitti laaftutti miti daabni sun ammas daaba gaafa duraa dooraala 2,000 bitamee jan arra 10,000 oliyuu ni ta'a jan وان قاف الدنيا غرتي رخيشا سم بتتي بيوتون خايتي جچودا وان خات وان الخاني فورن جانيمي تيره ايغا تنافو وان غرتي خليسو الخايتي سن ارا جلافو دني جچودا ارا مالك لافه متي وان نما حرامي اسمانو ديبسي جناني يوت ديبسو ماتو سرافونا جناني تنافو دفتوتا في خبجمتوتا خيا فرماتي تينيا حقني سيني با نتلم برد ابنا humnateenya qoonne fi gargaarre fi bira dhaabbanna rakkoo keessa osman jiru osoo ati rakkoo keessa jirtu rakkoo obboleessaa yoo ati gargaartu taate rabbiin tante si achitti fixaa jechuudha obboleeyyan kiyya ani fiifuu rakkoo keessa jira garuu ammoo saba kiyya harakkatuuf lammii gartee Oromoo tiyya tarakkattu arra tiyyan dalagajee yooni san dagadhe tiyyallee rabbiin na gargaaruu ni dhiisaa jechuudha alhamdulillahi rabbil alamin rakkoo tana keessatti bal'oo hedduuta kan argu jira obboleeyyan kiyya rakkoo gartee seenee argisan keessatti jijjiirame hedduudhaan argu jira du'aayin an godhadheefi dhugaan dalageefi haqana irratti qabsaawu hunda rabbiin khiyana galchee jira nagarsiisee jira dhugaan garteeni qallatti malee akka cenne rabbiin nagarsiisee jira namni haqa dalage rabbiin akka isa gargaaru rabbiin nagarsiisee jira waa hedduudhaan arge rakkoo seenesan keessatti obboleeyyan kiyya rakkadhee yeroo gabaabduu keessatti rabbiin khiyana fure maaliif jennaan wanni ati khaleessa dalagamte dalayde hamtuu taatu boru siif galti wanni ati khaleessa dalayde toltuu taatus boru siif galte obboleeyyan kiyya hin hifatina toltuma dalagaa sharriin abbaa eeggatti tanaafu obboleeyyan kiyya irra wanni nasirratti dhayaadheef gaa bal'oo qaaman bira dhaquu hin dhaqqabne obboleeyyan kiyya bal'oo qaaman bira dhaqurra bilbilee yoonin waa'ee daaba sanii waliin haasee maal fakkaata jechuufin asitti isinii dhiyaadhee obboleeyyan kiyya maaliif jennaan waan hin dalagu guutuu kaameeraa isinii maree viidiyoon qabatamaa yoonin isinii dhiyeesse Abrahaamitti jira naan jettanii jechuudha ragaadha naa baatii jechuudha isinillee du'aa naaf gootan tanaaf obboleeyyan kiyya asumaanuugaa meemee bal'oogaa rabbi bilbila isaa naaf haa dalasiisu bal'ootti bilbileetin yoo bilbilli isaa naa dalage bal'oodha wajjin
maal ballo akkamitti micaasan fuuna akkamitti gartee micaasan baafna allotti bilbileetiin micaan sun akkamitti akka qabamu maaliif jennaan balloon kunis ga manguddummaa biyya tana keessatti gahee guddaadha taphate wallahi hedduu takka nuuna bira dhaabbate isa sawwajji yooni qabsaa'u taate akka waan kana najjaanu akka qabsoota na bakkaan geenyu akka haqa miyyoo sanii baafnu nan beekaa jechuudha asumaan obboleeyyan kiyya waadaa isiniif galle hindiinnu yooni fi gartee akhi namaa micaa kana qabuu dadhabnellee yoo biyya tanaa keessaa nu jalaa baafatellee maallaqa waan qabnuun gargaarraa jechuudha waan dadhabne saba kiyya bal'aa isinitti iyyanna nuquma qabaadhaa tanaafu kara ballootiin bilbilaa mee balloon yooni fi na jalaa kaase inshaallah gaa rabbi na jalaa kaasiisu maaliif jennaan argatuun dandeenye balloo gartee bira dhaquun dandeenye anis arra gartee deemneti micaasa wajjiin bakka gartee hoosha yookaan dallaa gibbii hattoonni keessa jiru san naannaa san zoorree lallaallee deebine maaliif jennaan mootummallee qabsiifnee itti geessuudhaaf akka isaatunarra lafa beeka akkasitti lallaallee bakka san lallaallee maaliif jennaan qabuudhaaf jechuudha dhannee achitti kutuudhaaf dirqama bakka san to'atuudha qabnennee ifirraa lallaallee deebine alhamdulillahi rabbil alamin dachiin balloodha fakkaatti dilas maraa miti yoo keessa jiraatan malee haarisni jaanni sunillee alan jiru arra gadaynu tanaaf obboleeyyan kiyya haarisni sun fi fu'attuudhati yoo jiraatallee mootummatti geessina mee ballootti bilbila gaa'e nafaana turaan isin jaa du'aa nu godha inshaallah micaa hurree janii san ni qabna rabbi je rabbii wajjin inshaallah ni qabna rabbi nu haa gargaaru takkasiiti mee ballootti bilbila yaa rabbi buusiga haqni ni baa inshaallah bu'ee jira inshaallah ni baa wallahi obboleeyti teenya rabbi akka isii haa baasu alo assalaamu alaikum akkami balloo kiyya nagaa fayyaadha jirta akkami dumaachin jajjabaattee akkami amaliyyaa madaan akkami sila amma ol kaatee ammaa mafi kana mana fincaanii ni leeyti kuduraanis dararti inshaallah gaa dhufnellee silaaluun akkabne gaa erga gadda dhufne numa dhufna rabbi jee inshaallah bibi qiyaasumaa du'aa isii goona gaa atis gaa haalan nu bira dhaabbattaa galatoomii nama beekadu ta namaa dalagu ta isaa rabbiitu dalagaa wallahi balloo keenya maarsi gargaarree miti akka hankeetin nuti barsi biraa hun dhaabbanne akka kiyya san faadhan gaati bar naboo daawaa meeqa qabde gaafsani wallahi ati lakki namni akka hankeetin jiru hedduu takka galatoomii amma nama beekta tagartee ta obboleessaa ta ifi itti dhiisee ta obboleessaa dalage akka ta isaa rabbiin isaa achitti dalagu warree jirra amma arra beekta micaa saniinis kaleessa walii gallee jirra jeeda bakkas isinin geessaa naan jee arra dhanumaa fi isaatu wajjiin gabbayee beekta gibbii san dhayne akkasitti gibbii san dhayne gibbii san lallaallee gogo akkam yoon fi dhufnellee gaa waa kararra waan jira lallaallee alumaa garte mana ammallee anillee bareedin jira bakka san amma isaan nageesse walumaan nageessine duraan aadinatti diigansee nama akkasiitii miti gaati keessa kanamaa kana rabbumaa beeka nageesse laalle amma sani inshaallah gaa waliin dhaynaati si beetee rabbi je amma fardiin san amma gartee san bakka itti godheetin jira inshaallah ni qabna ijoolleedha itti qophaa'u nu barbaachisa amma akka goonu ni beekta furmaatee teenya miskiintittii gartee gorsa saba bal'aadha saba oromoo bal'aa dhageessee gartee akkasitti kuno gorsa kiyyaa fi keetillee dhageessee mucaa ati gartee dhiisi ati jetteeni anillee dhiisi jeessan dhiiftee mucaa ati gartee san nu hayyamtee gartee ajaja keenya dhageessee gartee akkasitti mucaa san ifirraa dhiiftee kaisirraa fakkaatu ijoollee gartee isirra xixiqqoodhaa dhiiftee akkasitti isiin gartee ilmaan san hiyyummarraa nu baafte nan jaaladhaa ittiin heerumettee nu hayyamte san arra gartee hinaaffadhaa gartee diqaalan ijoolleen gartee bakka isaan irraa dhufan hin beekne dhuftee harka isiidhaa kaleessa nyaattee nama isiidhaa taatee mana isiidhaa seentee dahabaa fi dooraala kuma lama kanama biraa dhalaa geelota isii nam lamaan irraa takka kuma sadii biraa qabdi takka dooraala kuma lama biraa qabdi isiin dooraala kuma shan qabdi walumaanuu qabeenya isiiti fi kanamni bira kaayellee idaa namaa idaa seente biyyoon sun achii ba'uuf jirti jechuudha.
amma meeme isii tana micaasan akkamitti arguu dandeenya bal'oo keenya fardiin tana amma nuti dhiiraa isiin dhalaadha akkamitti meeme isii tana gartee bira dhaabbannee akka saba tokkotti akka oromoo tokkotti akka oromummaadhaa tokkotti akka nama dhiiga tokkotti akkamitti dhalaadhaa tana imimmaan irraa haquu dandeenya mee hayyee 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 viidiyoo tantee takka argan illee taati irraa martee takka dhayiteeti maashaallah akka rakkoon dhufteen nama bira dhayitee nama qorattaa nama gartee bira dhaabbattaa maashaallah rabbi jazaa teessee haa kafalu argeen jira viidiyoo tana illeeni anillee qaaman bira dhaqeeti gartee waan barbaachisu dawaa tokkollee biteetifin jira dawaa jalaa dhume maallaqallee hin qabdu summiisantu beeyta qaama gasseenteeti dawaa san kaakimni kenneef fixeetin akkasitti dawallee kaleessa biteefi biraa deeme hayyee hayyee bal'oo kiyya galatoomi ammooga anamma gartee yoo sirraan taate malee micaasan illee beeku ammoo si biran si wajjiin gartee micaasan baasu si wajjiin micaasan baasuu fedhaa si wajjiin micaasan harka keessa godhadheetin gartee si wajjiin dhaabbadhee si biratti mul'adhee micaa kana gartee mootummaan taatus humnaan taatus yoo inni fi gartee waan biraa dhabne gartee yoo inni biyya tanarraa baafatallee yoo isin gargaartanillee gargaarsan isin wajji dhaabbadhee gargaaruu barbaada akka oromummaa takkatti. hayyee galatoome biibiki hayyee galatoome biibiki khalaas qaama wal agarreeti wajji mari'annaa arra gartee xiqqishoo haati bilaalis mana na biran jirtu afooshaa takkaa jira jedhanii akkasitti karaa afooshaa san ijoollee lamaan irratti dhiiftee na biraa deemtee tanaafin gartee akkasitti asumaasii bilbile inshaallah takkasiiti galatoomi inshaallah moota ijoolleedha naa bilbili micaa kana qaamanis biran dhufa micaa kana dirqama achii baasuudha qabna rabbi jee inshaallah micaa kana daaba miyyoodhaa kana irraa fuudhuufii qabna inshaallah beeznillah alkariim yalla yeballo yalla bibi khija galatoomi gaa inshaallah rabbi urii isaa dheeresu ayya nagaan naa duri egaa bulee khiyya huno akkuma gartan gaa ballotti illee bilbileetin jira maaliif jennaan ballootu na dura keessa seenee balloon kun nama rakkoon yeroo argamterraa nama bira dhaabbatee akkasitti gartee nama keenya saba keenya gargaaru jechuudha tanaafu obboleeyyan khiyya anilleen hedduu na duubaa na gargaare arra odoo rakkoo tana keessa jiru yoo inni obboleettii ishee bira dhaabbatu maadde tiyya rabbi naan dalagu tanaafu waadaa isinii seenetiin jira hagan daaba kana baasu miyyoo tana bira dhaabbanne ifiifilleen beeku balloo wajjin ballootti hirkadhee inshaallah ikkatan rabbuma walumaan rabbitti hirkanneet haqa obboleettii teenyaani baafnaa isinilleen du'aayii godhaafi namni tokko gorreen jiru dogoggortee jirti miyyoo sun ammoo nu dhageesse saba keenya ballallee dhageesse gara galtee jirti dhiiftee jirti micaa daa'ima sanii hiriyaa isii laallattee jirti jechuudha obboleessa keenya kajaartiin ilmaan irratti aartee biraa deemte imimmaan irraan wayitee jirti jechuudha obboleeyyan keenya tanaafuu gaa gama biraatiin gaa gartee haga waan irra geenye isinii agarsiifnu viidiyoo teenya guyyaa guyyaadha waan nuti gadhiifnu hordofaaran isinin jaa obboleeyyan kiyya nagaan turaan isinin jaa